يوصيكم الله في أولادكم تلك حدود الله علمون من دماء الله يا أمة الإسلام هذه رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Lakku. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أما سجدت الدخل تنكشوا بالعلماء يأتي بأجل. الله أكبر الله أكبر. أسمع قلت ما شاء الله يفتح هون ما تعرف بقلب بعدين أجر تنجناني ما شاء الله جدا أسمع لما أبغى تعطي سواق أصلي فتو
ganda keenya yaa ganda keenya akkasitti amma sagantaa ajaa'ibaa sagantaa kataa sanaa asibboota isin qabu meeqa biirtaan akkaan eegalee jirtan sheeka keenya aadima keenya asitti nu argamanii kan jiran isinii dhiyeessuudhaaf yaala akkasitti naa simattamoonii himattan ni simattamoonii himattan ni simattanii sheeka keenya qaalii fi gaarii namaa kan yeroo itti barbaannetti sagantaa muhaadaraa gurguddoo itti qabnu irratti yeroo takka illee nurraa hafee hin qabne sheek yaasiin fayyadamattan mashkuuraa waajuuraa mee takbiirtaan Allahu Akbar Allahu Akbar waya takbiirtaan durnaangeen ganda keenya takbiirtaan durnaangeen waa baasii naqame ammoo takbiirtaan durnaangeenye bar waan laaftuu siif jennumne waan Allah akbarii takbiirtaan miti mee takbiirtaan aboo sheekaan jedhumaan simattanii simannaan sheekaan jedhuma Allahu Akbar